Ay nagaan siniif haa ta'u hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii baganaa jiraattanii hordoftoota koo siniin jedha. Egaa warri hordoftoota YouTube hin taane subscribe godhuudhaan like godhuudhaan share godhuudhaan maatii keenya ta'aa siniin jennaa. Hordoftoota YouTube ta'aadhaan siniin jedha. Egaa warri immoo hordoftoota YouTube taatanii amma yoonaan hordofaa jirtanii like naa gochuu viidiyoo koo share naa gochuu nirraanfatinaan siniin jedha. Hordoftoota koo hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa. Dhugaa rabbii maatii YouTube maatii qashtiiwwan baay'ee isin jaaladha maatii koo siniin jedha. Egaa kanattaan sudhaan maalluu fiddee dhufte yoo jettanii egaa Abrahaamin isinii fidee dhufe jechuudha. Egaa viidiyoo sinii gallakkise gubbaarratti argitanii jirtan jechuudha. Akkaataa taloon akkaataa gootee wardaallee sumayyaallee akkaataa gootee Abrahaam fudhattee argitanii jirtan jechuudha hordoftoota koo. Amma immoo kunoo mana wardaa ari'attee sumayyaa gara biraa geessitee kunoo amma akkanatti dhuftee jirti jechuudha. Egaa Abrahaamii akkuma beekamu inni maal jedha wardaadhumallee sumayyaallee ijaan arguu hin fedhu, nama tokko ijaan arguu hin fedhu, ijoollee kollee ijaan argaa hin fedhu si malee jedhaan jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa si malee ijaan hin argu, nama tokkoyyuu ijaan hin argu jedhaan jechuudha. Akkanatti kunoo ijaan jessitee jaalala kee naa ibsii, akkatti na jaalattu naa ibsii jettiin jechuudha dirqamaan bira teessee. Egaa inni jaalatee miti waan tuqxee jirtuufi malee waanuma tokko jaalala ishiitiif miti jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf inni tuqameetii waa'ee ishii haasa'aa jira jechuudha. Ishiin immoo otoo beektuu beekaatti taphataa jirti jechuudha akkanatti. Egaa biyya seera qabu keessatti akkanatti dhala namaatti taphachuun seerromaanan godhuu ookanii fi seerichi nan argu jedhanii akkanatti namatti taphachuun bultii namaa diiguun waan silaa amantaan jibbu wanta silaa amantaan jibbu biyyi jibbu gochuun baay'uma tokko gochasuu kanneessaadha jechuudha hordoftoota kiyya. Hani hedduu tokko jechuudha wardaatu na gaddisiifte jechuudha hordoftoota koo. Yeemanitti illee akkanatti rakkataa turte, intalli kun akkatti rakkataa turte, siqaayii argaa turte jechuudha. Akkatti akkuma ishii kanaatti irratti waan barbaadan godhanii siqaayii argisiisaa turanii, takka fuudhaniiti lagatti galchaa turanii, takka maal godhaa turanii, waan biraa godhaa turan Yeemanitti. Ammas immoo kunoo biyyatti irraa hafuu dadhabee wanti sun jechuudha. Intaloon kuni kunoo namicha fajachitee akkanatti jechuudha mana wardaa keessatti ishii gaa qullaa ishii bilbila ishiillee irraa fudhattee qullaa gadariitee bakka qullaa gadariitee bakka hordoftoota kiyyaa kunoo akkanatti taphataa jirti siniin jedha. Egaa sumayyaan immoo siruma cirraashii akka maraammartoo taateetuma akkuma maraammartoo taatee kilaasiidhuma ishiitti manuma ishiitti galte mana ishiitti gadi ba'uu dadhabdee maramtee ciifti jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa kunoo akkanatti itti taphattee abbaa manaa ishiillee irraa fudhattee ishiillee gara buuftee ishumatu beeka. Yookaan maatii ishiitti galte ta'a yookaan immoo maatii ishii yoo hanqattee egaa maraachitee tan karaattachiisaa jirti ta'a wardaadhuma sanayyuu namni argeen jiru homaa asillee hin baane jechuudha. Otoo fayyaa ishii taatee egaa hasbaati jechuudha. Fayyaa miti gaa tuqamtee jirti waan ta'eef egaa as bahuu hin dandeenya jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa ilmi namaa akkanatti kun walii ciisa dhabee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkatti walii ciisa dhabee jira ilmi namaa dadhabsiisaa ta'ee jira jechuudha. Egaa hordoftoota koo rabbiin sinaa eeguun siniin jedha. Warri hordoftoota YouTube taatan warri illee ta'uuf jirtan illee rabbiin sinaa eegu. Nama akkanaa rabbiin ollaa keessaniin kaayinii, nama akkanaa rabbiin bakka faanni keessan dhaabatu hin kaayinin siniin jedha. Egaa wanti kuni maaliif asumaanii yaa wardaa yoo viidiyoo kanan dhageessa ta'e maaliif seeratti ni mattu, maaliif mana seeraa dhattee intala kana maaliif hin beeksiftu? Viidiyoon kunuu ragaadha, viidiyoon ishiin hojjettu kunuu ragaadha, viidiyoon akkatti ishiin bilbila sirraa fuutee viidiyoo keetiin gallakkisaa jirtu kunuu ragaadha waan ta'eef maaliif intaloo kana bakka ishiin jirtutti namoonni biyya keessa jirtan namoonni jirtanii wanti
tokkorra boru wanti wardaarra ga'e kun sinirra ga'uu waan danda'uu fi maaliif humna qabdaniin hin gargaarreen jedha asumaane. Maaliif mana tokko bichaa ga'een dhaabbatu wanti kun hordoftoota kiyyaa wanti kun wanta badaadha wanti kun wanta baay'ee fokkisaadha nama tokko bira ga'ee miti kan dhaabbatu jechuudha. Wanti kun mana manaan booda qaqqabuunsaa waan hin oolle dubartiin tokko abbaa manaa namaa feetee jennaan akkanuma nama gootee nama joorsitee namarraa fudhachuu waan hin oolle. Kanaafi amma mana walii qaqqabutti keessattuu warra Adaamaa keessa jiraattanii jiraataa Adaamaa warri taatanii namni kun Adaamaa keessa jirti intaloon kun Adaamaa keessa jirti waan ta'eef achi keessatti waan barbaadan irratti goosisuu seeraan qabsisiistanii seera jala oolchuu hin dandeessu waan ishiin gootu kana. Wanni ishiin gootu kun hordoftoota kiyya waan biyya jigsu waan mootummaa jigsu wanta biyya sana guddina biyya sanaa gadi quudha jechuudha. Wanni isaan godhaa jiran kuni waan hin taane jechuudha waan hin taane. Kanaafi nama tokko bichaa irratti ilaallee dhiisuurraa maali yoo gargaaruu qabdanii warra achi keessan siniin jedha. Egaa inni kun yaada kooti jechuudha. Otoo nama tokko namni rakkatu gargaaranii bareeda. Egaa kunoo akkanatti jechuudha akka waan abbaa manaa ishiitti kunoo akkanatti irraatan qabaarraraa jirti jechuudha. Hafuuran taanetti godhattee egaa kunoo akkanatti kunoo riiqataa jirtitti jechuudha. Hordoftoota kiyya akka waan ana ta'ee bakka hedduu tokko garaan kun gubatee na aare jechuudha. Maaliif ilmi namaa tokko wanti nama tokko irratti ta'e tokko wanni nama tokko irratti ta'e tokko lakki narratti hin ta'u jechuun soba jechuudha. Lakki ana irratti hin ta'uun soba boruu sirratti dhufee ta'uu danda'a. Sirra ga'uu danda'a wanni kun jechuudha. Wanti tokko amma sirra ga'utti hin eegdu jechuudha. Ollaa keetii wanti tokko waan akkanaa kun jira taanaan irratti hojjetamaa jira taanaan gaafsan iyyuu qabda baate atis jechuudha.